بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتا درا كيست حال عربا دينات أمانتالي كيست مالك تأدبن جرا كتا كان كيست أمو حال واسما إسانيتي في حال اقتصادية إساني مالك تأيرا قباب بنان هاسوف ناجو سان كيسا حال هواسما إساني كرالي هدون العالمة كرالي هدون والأبدية تختلف أحوال بعضها عن بعض حال قري الرعد fakkeenyaaf alaaqaan namichaa warra isaa wajjin warra sharafa qabu keessatti darajaa guddaatti ilaalama akkasuma darajaan haadha warraa isaallee hurriyyummaa guutuu yookaan bilisummaa guutuu fayyaadaa ammoo akkasuma waan silaa feete amriin isii sun bakka gahuudha qabaatti muhtarimatun haati warraa isaa akkasuma kabajamtuudha tiifamtuudha sababaa isii seefiin qolaa luqqifama akkasuma dimaa'ni dhiini walii dhangalaasuun argamaa jechuudha. Faarfamuu waan qabuun jechuun ilaalcha arabaa keessatti bakka guddaa karaamarraa kabajarraa ulfinnarraa gootummaarraa wantoota garagara irra hedduu namni isa faarsu yookaan waa'ee isaa dubbatu eenyu mar'aa yookaan dubartii jechuudha. Tariitii isiin maal gooti yoo feete gosa walitti qabdi nagahaaf yoo feete ammoo gidduu isaaniitti naara alharbii wal qixaali. In qabsiiftii ibidda lolaa kan wajjin ammoo inni tahee jira kalaalamu nizaa'an malatti falamiin malatti hoggansa maatummaa yookaan abbummaa warrammaa isaa keessatti jechuudha. Karaa biraatiin ammoo warri ashraafaa yoo kana fakkaatu warroonni irra hedduun hawaasaa irra hedduun ammooti ummata karaan isaan wal alaaqaa isaanii walgaha isaanii yookaan hariiroon isaanii ka hawaasummaadha. Karaa fokkattuu fi gadhaantummaa haalli namaa irratti argamuun hin barbaachifne ilaalcha majnuunummaa yookaan maraattuu safaa gowwummaatii faahishaa hedduu irratti argaman jechuudha. Fakkeenya nikaa isaanii kan jaahiliyyaadha yoo laalle gosa afurtu jira jechuudha. Sanirraa nikaaha ammaati kan yeroo ammaa kan irra jiruu fi inni lammaffaan ammoo nikaaha namichi yoo fedhe imra'aa isaa yoo isiin qulqulloofte xamsi yookaan hayidiirraa ni erga gara nama fedheetitti akka isitti namni biraa dabalamuuf jecha eega dabalame ammoo isirraa ni fagaata isitti dabalamu haga isaa ifa galutti namichi isitti dabalame sun isirraa itti ulfeesse jechuu yookaan nama sanirraa isiin ulfoofte jechuun haga isaa ifa galutti jechuudha. Yoo isaa ifa gale asaabaa gaaf kana isitti dabalama. Nikeenni sadaffaan namni 10 gadi tokko hanga 10 jiran jechuun walitti gahaniit mar'aa takkitti irratti seenaniit namoonni kun hundi isaa isitti dabalama. Yoo isiin ulfooftee ulfa san deette ba'ada anta daa hamla eega ulfa san deette booda warroota kanniinitti ergiteet namoota kanniin yaamti. Namoonni kunniin hundi isaanii didanii hafuun danda'an hundi isaanii dhufa eega dhufe maal gooti isaaniin jetti waan silaa dalaydan amrii keessanirra ni beeytan waan ta'eef an amma ilma dhalee jira jetteet eegasii nama ofii feete nama jaalatte isaan nan sanniin keessaa maqaa dhoofte ilmi kun keeti jettiini ilmi sun isatti dhaqqabsiifama inni sun ammoo diduun danda'u jechuudha. Nikeenni arfaffaadha. Nikaaha bagaayaati. Sun akkami jennaan bagaayaan mallattoo yookaan alaamaa ittiin beekamtu godhatti maal gooti balbala isii irratti baandiraa dhaabdii jechuudha. Baandiraa yookaan alaamaa dhaabdii takuunu alaman faman araadahunna namni isii fedhe isirratti seenee isitti dabalama. warroota namni fedhe itti dabalama wadaat hamlahaa jama'u laha eega isiin ulfooftee deettee booda namoota walitti qabaniit nama qaafaa yookaan nama gosa namaa sanyii namaa beeku yaamaniit namni sun ilma argame san nama silaa ilmi sun irraa ilma ibaluuti jechuu beeku itti dhaqqabsiifama. Namichi sun ammoo isii diduu hin danda'u dirqama isaatiin fuudhaa jechuudha. Haalli nikaa isaanii kana fakkaata. Karaa biraatiin ammoo haalli jireenya isaanii keessatti zinaan bakka guddaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf
namni tokko zinaa yoo argame ilmi sun ilma abbaa sanitti ilmi zinaa kun itti dhaqqabsiifamuun isaan biratti akka eebiitti ilaalamu. حديث أبي داود كيست عمرو بن شعيب الرعود فمي عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب يكون أبا إسار روديسي إن كسمه جدي إسار روديسي مالجي نمج توك كأيل آبته زمان رسوله كيس مالجي إن فلانا ابني بل إبلون سن المكية آحرت بأمه في الجاهلية زمان جاهلية لا زمان دوف ما سن هذا إساتي دبلمي هذا إساتي زنا دلقي هذا إساء الرئيس أرقد كناف علم سنكية جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال يعني لا دعوة في الإسلام إسلام ما كيسته همنا نكان جرو أمرين جاهلية لا ديمي جرا علمي كهممون أبا والرماتيني نميت زنا دلقي سنمو حكمي إسامالي الحجر لقان تفقمي أجيفا مولا جران جتشو زنا نسان كيست كناف بك قد قباتا inni biraa ammoo alaaqaan namichaa yookaan hariiroon namichi ilmaan isaa wajjin qabu karaalee garaagaraatiin ilaalama. Isaan irraa nama ilma ulfeessu kabajutu jira jaalatu jira. Maal jedhani innamaa awlaadunaa beeynanaa akbaadunaa tamshii ala dhardiyaan ilmaan teenna gidduu keennatti tiruu teenna tiruma teenna dachira deema jedhanii ilman jaalatan jechuu garii isaanii. Garuu immoo irra hedduun isaanii maal godhanii ومنهم من كان يئد البنات dubartii ijoollee durbaanii awwaalan maaliif aybii sodaa jecha ijoollee dhiiraa ammoo yoo jirtu isii ni ajjeesan jechuudha. Inni biraa immoo mu'amalaan isaanii yookaan waliin jireenyi obboleessa isaanii wajjin ilmaan abbeelotaa wajjin gosoota isaanii wajjin baha guddaa qaba. Asabiyyummaatti isaan keessatti baha guddaa qaba. Sanyummaatu isaan keessatti baha guddaa qaba. Isiidhaaf du'an jechuudha. Ruuhii ijtimaa'iyyaa isaaniittu isiidha. Gosoota biraa wajjin ammoo hariiroon isaanii baay'ee fokkataa fi jibbisiisaadha. Maaliif yeroo hunda gidduu isaaniitti harbitu argama. Jiruu isaanii guutuu lola keessatti dabarsan. Jiini hurumaa isaaniif kabajaadha. Isaaniif rahmata. Isaaniif akkasuma qarqaarsa. Ji'a hurumaa kana keessa, ji'a kabajaa kana keessa jireenya isaanii qajeelatti oofatuu danda'an. Isii keessatti ka uf amanan tahan jechuudha. Guutuu amniidha nagaha. Maaliifi ji'a kana waan jabeessaniif jecha. Abuu Rajaa maal jedha? Jiini haramaa yoo seene إذا دخل شهر رجب جين رجب فكنيا yoo seene rumxii eboo fi akkasuma hadiida kamiyyuu meeshaa waraanaa kamuu qolaan alatti hin dhiifnu qola keessatti deebifnaa jedha. Waalqeenaa shahra rajab ol darbinee gadi kennaa achi boodan fuunoo gaafa jiini haramaa dabrutti akkasuma ji'oota haramaa hafe hunda keessatti akkana goonaa jedha. Gabaabinaan haalli ijtimaa'iyyaa isaanii walumaa galatti haala fokkisiisaa fi haala dadhabinaa haala doofummaati. Akkasuma wallaalli yookaan doofummaan isaan irratti kaaman ijaarattee jechuudha. Khuraafaanni garaagaraa isaan keessatti baha guddaa qabdi. Wakaanuu yaa'ishuuna jireenyi isaanii akka jireenya maalii ture? Kal ancaamii akka beelladaati jechuudha. Dubartiin tubaa'u wa tushtara ni gurguramti ni bitamti. Mu'aamalaa yookaan dalagaa akka jamaadaata yookaan waan sila meeshaatti ilaalamti isaan keessatti ahyaana yeroo garii. Kanaaf alaaqaan isaanii hariiroon isaanii hawaasummaadha kana fakkaataa jechuudha. Haalli iqtisaadiyyaa isaanii ammoo haalli ekonomii isaanii wanni guddaan inni irratti xiyyeeffatu daldala tijaaraadha yookaan daldala. Daldalli isaan keessatti baha guddaa qabdi. Waljawlatu tijaariyyati laa tatayassaru. Daldalaaf biyyoota keessa naannahuun isaaniif hin mijjatu. Yoo malee ji'oota hurumaa kana keessa malee yeroo nagahaa malee yeroo nageenyi bu'u ji'oota hurumaa kana keessa ji'oota kaan maaliif dabarsanii harbii yookaan lolaan dabarsan. وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في شهر الأرمية. جئوتا هرما كان كيسا مالي يرون دلدلا كمون أرقم جاء كان كيسا مقالا إساني بنان
walumaa galatti kana fakkaata jechuudha haalli iqtisaadiyyaa isaaniis. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.